Yami ajechan hamilen ujabse kharanun debisu Yami summa igana manipsu falmatan lakisu Yami ajechan hamilen ujabse kharanun debisu Yami summa igana manipsu korma walitti qala kormi keenya immoo akka bookisee miidhaa keessaa rabbiin si baase kanaaf immoo hajji jiwaar immoo korma kana qopheessee isin eege kormi kun hunda keessanii kun kafalaa akka ta'u korma kana alaalfattan jechuudha. Bagooliin jiraannee bagooliin rabbi jiraachisee hawwiin bilisummaa abdiin bilisummaa turi immoo rabbi fiixa isin haa baasu akkuma keessanitti haa Ameen. Isinitti hin deebiin lammata. Ameen. Ameen. Isin fayyadameellee ani jirullee haikamu. Ya Rab, numosisi, nuwala bomsi. Hawlisi khajelan, harkota gabrumma bukuran kuftu. Kapsauti cite, cape iti bake lubunto abatu.